Feesbuukii keenya irratti siitingii kan hin sirreeffannu yoo ta'e guyyaa tokko hordoftoota keenya fi addunyaa fuulduratti feesbuukiin keenya nu qaanessuun isaa waan hin oolledha. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessan nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jechuun barbaada. Egaan guyyaa har'aa feesbuukii keenya irratti siitingii dirqama sirreeffachuu qabnu tokkotu jira. Isin agarsiisa guyyaa har'aatiif jechuudha. Kanneen hin sirreeffanne dirqama sirreeffachuu qabdu jechuudha. Isa kana akka carraa ta'ee otoo nu hin sirreeffatin wanti hin taane feesbuukii keenya jalatti yoo maxxanfame akkamitti immoo ofirraa balleessuu akka qabnu isin agarsiisa. Isin viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara piroofaayilii koo galeen tokko tokkoon isin agarsiisa. Kanaaf akkamitti sirreessinaa maalidha kan sirreessuu qabnu waan jedhu kanan isin agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan waan isin fayyadu irraa ni argattu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Egaan akkuma hundi keenya beeknu namoonni baay'een feesbuukii ni fayyadamna jechuudha. Feesbuukii kana garuu gaafa fayyadamnu feesbuukii kana irratti waan gaariin akkasuma waan gadheenis ni maxxanfama. Hundi keenya ni argina jechuudha. Miidiyaa hawaasaa hunda isaanii irratti akkuma wanti gaariin maxxanfamu waan gadheenis wanti safuu hawaasaa cabsanii fi baay'ee cigaasiisaa ta'an ni maxxanfamu. Keessumaa feesbuuk irratti immoo osoo nuti hin beekin piroofaayilii keenya jalattis maxxanfamee yeroo itti arginu ni jira jechuudha. Kanaaf isa kana osoo taanee feesbuukiin keenya yookaan piroofaayiliin keenya namoota nu beeknu biratti nu hin qaanessin siitingiin amma isinitti agarsiisu kan akkaatuma salphaadhaan sirreeffachuu danda'uu qabduun isiniin jedha. Egaan amma kallattiin gara feesbuukii koo seeneen kanan isin agarsiisu ta'a. Feesbuukii koo irratti amma kan argaa jirtan kana kanan isin agarsiisaa jiru kuni egaan wantoota nu hin barbaanne fi wantoota kana fakkaatanii fi kan biroo keessumaayyuu viidiyoowwan pornoogiraafii garaagaraa arguu dandeessu. Imeejiiwwan pornoogiraafii garaagaraa namni yeroo itti piroofaayilii keessan waliin taag godhee gadhiisu argitanii yeroon itti rifattan jiraachuu danda'a jechuudha namoonni baay'een. Kanaaf isa kana sirreeffachuu qabna jechuudha. Namoonni wantoota hin taane wantoota nuyi hin ilaallanne waliin akka piroofaayilii keenya taag hin goone fi akka nama isinitti agarsiisu kanatti sirreeffattu jechuudha. Isa kanas isa sarara sadiin kana olii kana tuqxu piroofaayilii keessan irra jechuudha. Iskrool gootanii gara gadii buutanii siiting and privacy kan jedhu kana tuqxanii achi booda siiting kan jedhu kan gadii kana tuqxu isarraan ammas iskrool gootaniit ol siqsitu jechuudha. Piroofaayilii keessan iskrool gootanii gadi buutanii kana nama isinitti agarsiisu kana piroofaayil and tagging kan jedhu kana tuquudhaan ni bantu. Achiin isa gaafa bantanii isa jalatti immoo kanneentu isinii dhufaa jechuudha. Who can post on your profile kan jedhu kana bantanii yoo ilaaltan amma kan koo only kan jedhu kanarra jira jechuudha. Isinis isa irra godhattaniit save jettuun ishee gadii kana tuqxanii duubatti deebina. Akkaatuma kanaan kanneen asitti tarreeffaman kana hunda isaanii ilaaluudhaan maalirra akka jiran bannee ilaaluudhaan only jennee save goona jechuudha hundumasaa. Kanaaf akkaataa kanaan namoonni piroofaayilii keenya taag gochuudha wantoota nu ilaallannee fi nu ilaallatan nu waliin poost gochuu akka hin dandeenye isa kana hidhuu danda'uu qabna jechuudha. Only jennee isa kanas save goona. Kanaaf akkaataa kanaan feesbuuk piroofaayilii keenya sirreeffachuu danda'uu qabna. Yoo kanan goone guyyaa wayii namoonni wantoota nu ilaallatan waliinis kan nu ilaallannes nu waliin maxxansanii piroofaayilii keenya jalatti mul'achuun isaa waan hin hafne jechuudha. Inni kan biraan hiriyoonni keenya wantoota nu ilaallatan waliin yoo taag nu godhan immoo akkamitti waan taag irratti taane sana rivuu goonee piroofaayilii keenya jalatti ofii keenya maxxansuu dandeenya. Innis nu qofatu argaa namni biraa arguu hin danda'u. Yoo taagiyyuu taane namni biraa arguu hin danda'u. Garuu kan nu ilaallatuu fi waan gaarii waan barumsa qabu yoo ta'e riiviyuu goonee piroofaayilii keenya jalatti aad gochuu ni dandeenya. Kan nu ilaallanne yoo ta'e immoo akkamitti balleessuu dandeenya ofirraayis kan jedhu sana asirraa amma akkana isin agarsiisu ta'a jechuudha itti fufee. Kanaaf ishee riiviyuu tags people add to your posts before the tags appear on Facebook kan jedhu kana
lamaan isheeyyuu ni bantu ni ibsitu jechuudha siitingii kana. Kanaaf isa kana immoo akkamitti piroofaayilii keenya irratti ilaallee yoo waan nu ilaallatu ta'e aad goona kan jedhu amma kana isin agarsiisu ta'a. Notifikashinii nu gala namni aad yoo nu godhe yookaan taag godhee yoo nu wajjiniin kan maxxansu ta'e notifikashinii sana bannee eenyu akka taag nu godhe maal irrattis akka taag godhee nu waliin maxxanse ni argina waan ta'eef banannee ilaallaa jechuudha notifikashinii nu gale sana. Achi booda waan nu ilaallatuu fi waan barumsa dabarsu yoo ta'e piroofaayilii keenya jalatti aad goona. Yoo waan nu ilaallanne ta'e garuu piroofaayilii keenyarraa ni balleessina jechuudha. Amma kunoo kuni taag ta'ee kan piroofaayilii koo jalatti maxxanfamedha. Isa gadii kana gadi siqnee scroll gooneeti add to profile kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Add to profile gaafa jenneen piroofaayilii keenya jalatti ni mul'ata jechuudha. Isa kanas add to profile jennaani nu malee namni biraa hin argu ture dursa piroofaayilii keenya jala jira garuu namni biraa hin argu nu malee. Kanaaf isa kana akka kanatti kan nu ilaallatu yoo ta'e add to profile jenneeni sirreessina. Kan nu ilaallanne yoo ta'e immoo akkaataan amma isinitti agarsiisu kanaan amma fakkeenya poostiin kuni waan piroofaayilii keenya waliin deemus miti nu ilaallatu. Kanaaf ofirraa balleessuu barbaanne yoo ta'e ishee kana bakka X ishee gadi jirtu kan add to profile cinaa kan jirtu tana tuqne akkasiin ofirraa balleessina jechuudha. Hidden from profile jedhee jira argitaniitu yoo ta'e amma kanneen badan hidden profile from profile jedhanii akkasitti ni dhokatu jechuudha. Piroofaayilii keessan jalaa isinittis hin mul'atanii dursayyuu isin malee namni biraan argu waan ta'eef piroofaayilii keessan jalatti maxxanfamee jira yoo ta'e akka jalqaba amma isinitti agarsiisanitti siitingii keessan sirreeffattaniitu yoo ta'e siitingii keessan only me kan jedhu sanarra taa'eera yoo ta'e namuun argu isinintu argaa isinis ilaaltanii waan piroofaayilii keessan waliin deemu yoo ta'e akka sanatti piroofaayilii keessan irratti aad gochuu dandeessu. Yoo isin hin ilaallanne ofirraa balleessuu dandeessu. Egaa viidiyoon har'aa akka baay'ee isin fayyade abdiin qaba. Nama kan biraafis sheer gochuu hin dagatina. Isin fayyadeera yoo ta'e immoo laayik gochuudhaan akkasuma chaanaalii keenya kanas sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanan har'aaf qabadhee dhufee kanuma fakkaataa guyyaa biraa viidiyoo akka kanaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan of ta'a. Waan isiniin galle yoo jiraate immoo kooment nu gochuu dandeessu. Hanga yoonatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii kana ammas irra deebiin isin yaadachiisa. Sabiskiraayib hin goone yoo ta'e sabiskiraayib osoo hin godhin hin bayinaa. Fayyaa ta'aa nagaatti. Baay'ee baay'ee.